deema innillee haati warraa isaa biyya alaa jirti mee hammam ishee jaalata hammam bakka isheedhaaf qaba yaada jedhu san amammuutu irratti bilbilee jechuudha akkamii minamina jedheeni bakka akkana bakka yaadutii garagaran jira miti like kinoo ittan bilbilaa jira hello salam alaikum akkami sagalee kee ol kaasimen dhageessisu maal taate waan nyaanne sagaleen kee sirriitti gadi bu'aadha nagaa alhamdulillah akkamati jira wallah alhamdulillah galata isaa akkamme wallah alhamdulillah nagaa qaba akabade wasi erge waan ani si erge silaa fudhatta na ol fuudhigaa sagalee maal afaanitti carqii cuqqaalatte maal jechuudha anatti nagamu bar amma nagama malee akkami silaati naga keeti naga wallah alhamdulillah bareeda akkamire ijoolleen alaa akkam quba qabda maashaallah akkam kabade amma waasi gaafachuu barbaada beeyte waasi erge jechuun waan biraa maalinni miti dabalatoo nama wayii minaalbaata ka barbaaddu jedhe maal kolfitare እናቴ ሲቆይ እናቴ ትኒኒ እንጃ ድፍተ ጀዱዳ akkasi abba wallaa mucaatti hiriyaati yaa takkatu alarraa dhufe kabade amammoo isheen jechuudhaan badin harkatti illee diduun ooltu sodaadha yoo beekte ma abbo wallaa hin kolfin atiin kun kolfumata akkamitti hiitaanii dhugaa si haasaa jira miti intaane bakkaatiin kun ani moo ana jetta ana baanta wallaa asuma jira asuma asuma daawama keessa jira ka kan sitte munatti mi kamal jetta walla dhuga qubna gari qasitti haasaa jira kabade ani mucattiin dhiyoo galte dhiyoo madfinfin irraa fuunee dhufne mucattiin dhiyoo galte siin jedha bar waa'ee mucatti si haasaa jiraan amma isheen akka jette akkana namni wayiifiin jira ofii mucaan jaartillee qaba minaamina jedheen maarre haa qabaatu ani waan jaartii maal balleessaa mucattiin waa hundaan qabdi waan namni qabu homuutti waan namni qabu hunda qabdi dhugaa siin jedha maa kolfate ita qoe narra fuudhi kan nagari godhiti amma isiin akkana nan jennaani bakka mee ofii namni jira ani ijoollee hundaa laalee jira silaaru duudulleen kinoo waa qaba jettanii amma mootu annama gaarii isiin jennaanini namni sii ta'u mucaa kana akkamii jedhee si gaafachuuf maal wal argine ree dura natti himi mucattiin itti hima
Anu marat eshi ananan amantu. Ananan amantu eshi. Analena amantu echuudha. Bati maalta mucaanii fayyaan qabdu? Eshi maal jettere mucatti? Ha? Maal jette? Walla sagaleen kee bara likki jiru jedhe ani shakkeeyyoon makkam dubbi. Maal beekare sagaleen kee si'atamte akka malee? Yoo qaaman argite wayyaa? Isheen amma wanatti hime jette mucattiin tun akkas hin tarre kabade waan hundaa qabdi isaanillee horatta tanallee horatta yookaan san dhiisiyyuu maal goota? Sure? Akkana natti afedhiisi bakka rakkoon qabu nama biraati soqaa fi laaxxee wayii ilaalee sine maal godhe ergatin harkatti diddee mucattiin makiinallee qabdi bar naan taatu nama amma waan murteessin akkamitti gurguruudha bareen dursa argitu malee ta'u maati sayyoo dhiiftee tan majaalate sun silaala jirti haateettu la kaadeettu sun achuma haateettu tana si wayya kaa'ee mucattiin makiinaa qabdi mana qabdi lafa qabdi ha eshi bakka alta bakka eshi jedhi si dawwalaanu lak Barhadin nama pirank si gochaa jira. Rudu dhiyoo tanatti bilbilee bin godhee beektaa? Ammaaf bakka chawu. Akkuma argitanii Barhadin kolfumaan geesse dubbii hundumaa illeen jenne ishilleen jenne kolfumaan xumuree wal argina minaamina jedhe namni tokko jechuu dhugaa dubbachuu fi namni haadha warraa isaa jaallatu yookiin jaalallee isaa jaallatu dafee waan murteessu jechuun hin jiraamte akkanumatti jechuudha. Barhadin immoo kolfumaan xumuraati kolfumaan hin beeke ani narratti beeke akka illee hin beeku mucaan ani narratti beeku noonu isuma hin shakkeeyyuu akkasisan jecha barbaada hordoftoota akka jiban kabajamtoota keenyaa jaalalleen keessan inni garuu iddoo qaba baay'ee jaallata nama jaallatudha mucaas anis nama beekudha kanaaf Barhadin uma murteessine akkasisan jecha barbaada viidiyoo keenya like share subscribe gochuu indagatina isin inja hordoftoota kabajamtoota keenyaa bakka gisee tokko beektanii namoota si jaallatan fattanuu hamu jiruudha. Duraan gisee chanu sana kam goone isiniif fakkaata gisee biyya namaa jirru nama lama taane dhiira tokko jajjanee beekna walii kennan lakkoofsa jechuudha. Qilleensa waan ta'eef wanni hunduu qilleensan wanti haasoo nama tokko haasofsiiste rakkoo takka hin qabu isin haa galuu nuti akkasii gochaa turre amma ijoolleen jaalallee keessan biyya keessaa qabdan biyya namaati qabdan biyya keessa jiraatan jaalallee biyya namaati biyya alaa jiraatan jaalallee biyya keessa qabdan viidiyoo kiyya kanoo argitan lakkoofsa keessan laadhaa maan namni sun akka yaadu si jaalatamu nama biraa qabamu bakka yaada akkasiisan yoo qabaattanii koomentii barreessaa lakkoofsi kiyya moo barbaadan asala jira yuutuubii kiyya jala seenaa fuudha aloo jedhaa indagatina baay'isin jaaladha baay'isin kabaja